kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya Rabbii bakka jirtan isin qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. Toora feesbuukaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Daawwattoota keenya kabajamoo warra Ardii Miidiyaa Neetwoorkii taatan warri haaroo gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu gaanfii Afrikaa kun waraanaan goolamaa jiraachuu isaa kan beekamu. Waraana kana keessa waraana Suudaanii irratti xiyyeeffatuun qopheeffannee isin biraan geenyaa nu faana tura. Waraanni Suudaanii keessatti geggeeffamaa jiru suuta gara daangaa Itiyoophiyaatti dhiyaachaa akka jiru ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsan. Waraanni humna waraanaa Suudaanii fi humna addaa RSF gidduutti magaalaa Kaartumitti bara darbe ji'a Eebilaa keessa geggeeffamaa ture namooma bara darbee ji'a Eebilaa keessa gaaga'ama namoomaa guddaa qaqqabsiisaa suuta gara bulchiinsawwan daangaa Itiyoophiyaatti dhiyoo jiranitti cehaa jira. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Nabiyyuu Taadilaa waraanni humnoota Suudaan gidduutti gaggeeffamuu carraan gara daangaa Itiyoophiyaatti bal'achuu akka jiru BBCtti himan. Haalli lolichaa kallattii hundaan gara baha Suudaaniitti babal'ataa jira kan jechuun carraan gara daangaa biyya keenyaatti babal'achuusaa bal'ataa jira jechuudha jedhan. Ibsan gara olii karaa Matammaa irraa eegalee hanga gara Beenshaangul Gumuziitti hanga bakka daangaa Suudaan kibbaa eegalee hundatti waraanni babal'achaa jiraachuu himan. Kana jechuun garuu daangaa irra gaheera jechuu miti. Ambaasaadarichi waraana Suudaan erga eegalee waggaa guute kana keessatti lammiileen Itiyoophiyaa hedduu haala adda addaan jiraatan balaarraa eeguuf hojii hojjetamaanis ibsaniiru. Yeroo itti waraanni eegalee kaasee mootummaan Koree biyyaalessaa hundeessee lammiilee keenya achi jiran kan bahuu barbaadan achi baasaa jira. Hanga ammaatti lammiileen Itiyoophiyaa hanga 40,000 ta'an gara biyyaa galaniiru. Qaamoleen lamaan waraanatti jiran waliin dubbachuun lammiileen kun nagahaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an hojjetamaa akka tures himan. Lammiileen kunniin gara biyyaa kan galan fedha isaaniitirratti hundaa'uun akka ta'es ibsaniiru. Lolli waraanaa biyyaalessaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraaniin durfamuu fi humna dafee qaqqabaa Muhammad Hamdan Dagaaloon durfamu gidduutti geggeeffamu lubbuu lammiilee biyyattii hedduu gaaga'ee lammiilee biyya miiliyoona 8.9 kan ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa akka buqqaan godheera. Gaaga'amni namoomaa biyyattii mudate biyyattii daa'immanii fi gaannama lafaa godheera jechuun dhaabbileen idila addunyaa watwaatu. Qaamoleen lamaan mariin dhibdee akka furan yaaliin biyyoota ollaa fi dhageettii qaban adda addaan godhamee hanga ammaa ija hin buufne. Suudaan wayita waraanni kaaba Itiyoophiyaa inni gaaga'amaan waggoota lamaaf geggeeffamu lammiilee Itiyoophiyaa 10,000 lakkaa'aman kurna hedduun lakkaa'amanii fi lammiileen Itiyoophiyaa kumoota kurnaan hedduun lakkaa'amanii fi dahoo turte. Baqattoonni Itiyoophiyaa Suudaan kaambii
Tanaadibbaa fi umraa qabaa jedhamu keessa jiraatan qaamoleen waraanni bakka isaan jiranitti babal'achuurraa kan ka'e yaaddoo akka qabanii fi mootummaan Itoophiyaa akka qaqqabuuf torbaan lamaan dura BBCtti himanii turan. Ambaasaaddarri Nabiyyuu Taaddalaa namoota ammallee kaambiiwwan waraanni itti babal'achaa jiru keessatti danqaman barbaaduuf hojjechaa akka jiran himan. Nuti lammiilee Itoophiyaa Suudaanii gaafa baasnu kan waraana Tigraayin walqabatu yookiin kan jennee miti kan gargar baasnu miti jedhan. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan keessa jiran gara biyyaa deebi'uu kan barbaadan hundi gara biyyaatti akka deebi'anidha kan hojjetaa turre. Dabaluunis mana namaa kan hojjetu kan hospitaala ciisuu kaambii baqattootaa keessatti kan hidhame gara biyyaa deebi'uu qabdu jedhamanii humnoota Suudaaniin kan adda baafaman lammiilee Itoophiyaa hanga ta'anitti fi nama Itoophiyaa ta'uu isaanii hanga adda baafnetti gara biyyaa deebisaa jirra jedhan. I think that people eyes now on Ukraine and Gaza, but we got not a lot of help here in Sudan. Basically, people need food and medicine, basically. Okay? Food and medicine, as simple as that. As simple as that. Because in war you see the best as well as the worst of humankind. The best being people like Dr. Mohamed Banaga, who started a soup kitchen for displaced people, funded by local shops and friends in the Sudanese diaspora. And you stayed here throughout the war. Were you not afraid? Daawwattoota keenya qophiin keenya kawaa'ee Suudaan irra qopheeffanne har'aaf qabanne kanuma waan nu faana dhuftaniif galatooma hanga qophii biraatiin walitti deemuutti nagayetti. And you stayed